daqiiqaa kudhannaa kennii marrimaan qallaaf marrimaan furdaa keessa raammolee jirtu of keessaa qulqulleessi. Wantoota ani sitti himu kana fayyadamuudhaan jechuudha. Itti fayyadamee waan argee fi juusa takkan isin argisiisa. Sanirraa fayyadamaatii raammolee garaa qallaa fi marrimaan qallaaf marrimaan furdaa keessa jiru gabaabumatti fur keessaa qulqulleessuu dandeettu yookiin diitooksii waan jedhan san jechuudha. Garaa keenya qulqulleeffachuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Mee maal fa'a fayyadama ka jedhu haasaa isin dheeressuun alatti ni ilaaltanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Viidiyoo kana laayik godhaa eegala. Namoota biraatiifis sheer godhaa. Warroota marrimaan qallaa fi marrimaan furdaa keessan qulqulleeffachuu barbaadan yookiin raammoo garaadhaaf keessaa baasuu barbaadan ji'arraa ji'atti kiniina fudhattanii fi wanti kun hedduu isin fayyada jedhee yaada. Mee irraa fayyadama. Daqiiqaa 10 waan hin geenye keessatti isiniif qopheessa. Juusa kana isin duras dalageera. Har'a deebi'ee akka dalagu kan na godhe ispeeshaalii warra garee gurmuu guddinaa fi godaantota keessa jiraniif faayidaa guddaa qaba jedhee waan yaadee fi namoonni achi deemanii ilaalaa jechuudha. Deebisee isa dalaguutu gaariidha jedhee waan yaadee fi inshaallah isin dheeressuun ala kallattii maan gara dalagaatti isin dabarsaa. Daqiiqaa 10 waan hin geenye keessatti inshaallah. Jalqaba irratti paappayaadha. Paappayaa itti goonaa jechuudha. Waan kana beektanii firee paappayaa jechuudha. Faayidaan kun qoricha raammoon kun waan fireen paappayaa kun mar'imaan keessaa dhiqu jechuudha. Wanni takkallee keessaa dhiquu hin danda'u. Faayidaa kiniin illee waan kanarraan dalagama. Kiniiniin garaa kaasaadha. Irraa dalagama. Sorry isinitti yoo mul'ataa jira. Akkanumatti firee isaa hunda osoo keessaan baasin xiqqoo keessaa baasnaa yoo baay'ate akka malee wanni inni dhahaa waan ta'eef xiqqoo keessaa baaseera. Kazaan firee waliin kan bichuustanii firee dhahuun kan ummateen hojjuu jechuudha. Kazaan firee waliin. Baay'ee biyya Chaayinaa muuzii qola waliin nyaatti bara. Biyya keenya malee jechuudha. Namni coggaarraa dhukkubsatu garbuu akkasuma daakanii nyaachuun gaarii akka ta'e beektan yoo kana. Biyyi teenya sun barhiyyeetti nu fakkaatti malee qoftuun akka biyya teenyaa jirtu dhugaaratti. Akkaataa nyaata nuti qopheessu that's amazing. Waan biyyi namaa akka nyaataaf fayyadamu kosirra darbina. Waan isaan kosirra darban immoo naannessinitti. Alhamdulillah rabbil alamin. Orgaanika yeroo baay'ee ni arganna. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaskote. By the way, wanni firee paappayaa kana jechuudha. Keessaa baasaatii goysaa akka qamamitti itti fayyadama. Wallahi normaalii fayyadama. Biyyoota gurguddatan keessatti akka qamamitti itti fayyadamu firee paappayaadha jechuudha. Akka qamamitti. Maaliif beektanii raammoo keemikaala wanni kana keessa jiru malee paappayaa kana keessa jiru ajjeesuu hin dandeenye. Isa malee wanni biraa ajjeesuu hin dandeenye gara marrimaan keenyaaf garaacha keenya keessa illee jiru. Saniif ammallee paappayaan kun wanni pirootiina paappaayinii jedhamu qaba. Coggaarraa keenyaaf hedduu gaariidha. Pirootiina paappaayinii jedhamu warri baratan waan kana beektanii isa qaba paappayaan kun jechuudha. Maqaan isaatu pirootiinuma isaarraa mogga'eefi irraa fayyadama. Akkas goota. Ergoo qabaanii itittuu jechuudha. Itittuu ittiin naqaa. Akkasuma mama ta'e kachappii. An kachappii wanni isaatiif hin fedha kana maali? Ismi hafuura isaatiif hin fedha. Mamayyaa dabarra. Then after maalin godha?
sukkaara xiqqishutti gochuudha. Yoo sukkaara itti gochuu baattan gaariidhaan garuu ብዙ ጊዜ ለምንጠቀመው waa yeroo baay'ee itti fayyadamuuf itti godha. Sukkaara jagnaa ከሆናችሁ yoo sukkaara malee fayyadamuu baattanii sukkaara irraa dhiisuu dandeettan that's too good too much good gaariidha hedduu gaariidha sukkaara itti fayyadaminaa isin an bakka jechuun ጊዜ baay'ee waan fayyadamuuf sukkaara fayyadamaadha. Paappaayyaa burtukaana itti dabalaa maamaya dabaluu jedhe burtukaanni Itoophiyaatti kiiloon 250 haga 280 guyyaa tokko 180 illee binna. Alhamdulillah rabbil alamin. Wantoota Itoophiyaa beekuu barbaaddannaatti kan ajaa'ibu wanniin kana maaliif maqaan isaa shunkurtiin ji'a lama dura kiiloon 135 ture. Ji'a lama dura jechuudha. Amma garuu birrii meeqa? Birrii 35 kiiloo. Alaa si jireen Itoophiyaa akkana gisee takkasanii hora gisee dhufee dachii qoraa jechuudha. Maaliif akka saabete እንትን ነው ፍሬ ፍሬ እሳቱ ጥቆ እንጀባታን ለዛ ነው የሚሆነው كنا أسرع بر سفرة جرما مايه انتلت يا ماشين أكانه شو ساقله يساوي ترجعتوني جت بس أنا مسفرة يا تبى تاجرات اللي بيجا نجلا تيتروفه Ja. Nada hadiko garu fayyina qaama keessaniitiif fayyadamuu qabdu ግን እውነት ለመናገር ይመራል ትንሽ ይመራል ነዳሃ ያው አሞ ጉራችሁ ኩራሞ ከፈካ ፈካቱ ሁኒ ፍሬ ፓፓያ ከዛም ባይደማሜ አመነ ያለ ሮባ የነቁ ፈላ አልহামዱሊላህ ወራከራ ከናው ፈይደሙ ማነ ያለ ራቱ ኢንዴም የሆነ ዱኩበስ ማነማት ያን ተኮተኮ ፈይደማ ወጋት ጉያ ተከለቁ ጉያና ወጋት ለሶ ማነ ያለ አጥቂን ወጋነ ደቡን ጅራ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ربنا سني في الله كساودو غرو انتو تكنا هنا فيدما فيا كيسني مانتي جبارا هيسني توكسي معنا غاريدا توكسي يچونو مالي دم بيتني غرو
Soo irraa fayyadamaa ishee.